Maalidhaa? Eenyutas kaa'e? Ilaaluu laata? Waraqaticha kan banne. Kan keeti? Eeyyeen kan kooti. Ani immoo asiin fuudheen balbala jalaa akkamitti as dhufuu danda'ee? Dura asittiin irraanfadhee deemee ture. Bubbee tajaajila kaa'uun oolu. Maarree xala yaada moo maaf akkatti dhoksuu yaaddee? Maal? Lakki qormaata. Yaaduman jedhe malee rakkoon qaba. Tole yoosoo garuu nagaa keetii miti ati? Eeyyeen. Gidduu kana maaliif fuula natti guurtii garuu maaliin godhe? Kan nagaa naa godhi yaa Waaqayyo. Kana booda kennan kan koomiti jechuudha. Isa dagachuuf maal gochuun qaba? Yaa Waaqayyo ati na gargaari malee ani waan danda'u miti. Amma ganamaaf galgala odoo isa arguu akkamittiin obsee ta'a? Moo abbaa kootitti sobee waan ta'e himee akka inni mooraa kana arii godhu laata? Isa immoo akkamittiin garaa jabaadha? Waanuma kamiifiyyuu waan tokko gochuun qaba. Intaa maal kophaa gumgumtaa? Mucaa kanatu na aarsaa maal gochuun qaba? Eenyuun? Maal jettee abba? Mucaan kamiisiin jedhe? Mucaa yeroo mana barumsaatti garuu daandii na dhowwu tokko jira. Nan bade kaa jaara. Kaminni? Ilma eenyuutiin jedhe been nageessi? Wayyoo amma akkamiin godha kaa? Siiniin jedhaa beektaa? Ka'e amma nageessiin jedhe. Sirumaa deemsa si dhowwaa? Kan eenyuutiin kan akkanaa quufaan kun? Amma akkamiin godha? Eessan geessa? Koottuun jedhe beenu nageessi? Yoo naachiin jiraatu bee abbaa. Irra immoo dargaggeennan loleeni na bira ga'een beeku. Ahaa, dargaggeessa gandaa wajjinis deemuu eegalte? Lakki bee abbaa. Maa inni ree? Tasa yeroon deemuu natti dhufeeti. Achumaanin sodaadheetti madde. Amma boru yeroo mana barumsaa dhaqxu wajjin deemnaa natti agarsiista. Tole? Tole. Nagaa bultanii abbaa firuu? Firuu mootii firiidha siin jedheebi. Dhiifama itti yaadeen miti. Rakkoon qabu akkam hojii? Maatiin kee hoo baadiyyaa jiru moo maal naan jettee? Eeyyee baadiyyaa jirti harmeen ko. Abbaan kee hoo maal hojjeta ree? Abbaan koo. Gurbaa maal taate abbaan kee maal ta'e? Abbaan koo boqotaniiru. Boolla isaa daadhinaa guutu. Biyyoon isattaa salphatu. Maal dhukkubsataniiti? Lakki yeroo warraaqsaa sana mana hidhaa keessatti reebichitti hammaateeti achitti boqotani. Kan yeroo sanaas maal dubbatan ilma koo? Namni madaa sana dhabe hin jiru. Homaa miti kaa ilma koo kan waaqni fide danda'uudha. Deematis hojii kee waan darbe si yaadachiisee garaas hin booressu. Tole nagaan oolaa. Tole nagaan ool ilma koo. Kan madaa kana hin qabne hin jiru edha. Nagaa gadi firuu? Nagaa. Maaliin godhe? Maaliin balleesse? Yaa Waaqayyo abbaa ishee wajjin wal dhabdeetti yookiin immoo dhimma biraatti aarteetii naan jedhika. Afachuu waan hin balleesse jiraayi? Hin jiru. Kanaafuu maaliif natti jijjiiramte ree? Kan nagaa naaf godhime maal taatee firuu ko? Osoo na jaalate ta'e silaa. Na duukaa dhufee maal taatee na gaafata ture. Amma garuu callisee gale. Kanaafuu inni jaalala kan qabu jechuudha. Waan hiriyyaan isaa jedhe san dhugaadha. Kanaaf ani isa dagachuun qaba. Garuu akkamittiin dagadha?
Firuu koo maal taatee nagaa keeti? Homaa Firuu maalin si godhee bareeddu koo? silaati kan koo miti. Maaliif akkanatti onnee kaboo jettee kennaaf? Isa dagachuuf irraa fagaachuun qaba. Firuu koo baay'ee si jaaladha.